meeshaa miti sammuun ishiitu hatamee jira. Mucattii kana dhugaa dubbatuudhaa fi hedduu tokko garaa nama nyaatti biyyaan baati. Hojjetattee maasii ishii jijjiirattee dhufte malee mucattiin kun azaaba biyya kanaa keessa galuu miti ka dhufte ture. Egaa hireen nama kanaa waliif hin beekamtu rabbumatu hiree namaa sirreessaa. Hireen keessan yoo badees egaa alhamdulillah jechuudha malee wanti jedhamu takka illee hin jiru jechuudha. Ammallee namtichi mujrimni sun hin ifataan mucattii jechuudha. Inni ifatiinaani rabbuma sodaadha ofirratti mucattii kana ka haftee hin maraachinaani amma nagaa hin jirtuuti. Ka haftee immoo hin maraachinaa kunuunsaanii taphachiisaanii waan ishii bu'aarsu godhaa malee akka maraatutti fudhattanii maraatuu fi sareen yoo ija keessa laalan tolamu maal jedhayyuu namtichi mindari wallahi waan hin taane addee magartuun YouTube haaraan as baatee jirti jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii jireenya abdii keessaa bahee jira jettee yoo dhugaadhaan karaa keeriitiin baatee jiraatte rabbiin ammallee karaa qajeelaarra si adeemsisuu jechuu barbaada. Asirrattis immoo waan si gaafachuu barbaadu tokko ni jira. Ofii keetii baate malee mucattii zaalikaamu maal jedhamtu sana bakka buufattee baate yoo dhugaadhaan abdii yaadde yoo dhugaadhaan abdiif quuqamtee nama nagaatti deebitee nama keerii yaaddu waan najisa jaartii hajjii kana keessa yoo hin jirre taate zaalikaa sana mana sana baasiisin jechuu barbaada. Mucaan qajeelloodhaan ilillii haafu. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jechaa har'ammoo waan kun maalluuf qabattee dhuftee jechuu dandeessan. Egaa waan inni isiniif qabadhee dhufe waan hedduullee nama gaddisiisu waan hedduullee garaa nama nyaatu jechuudha. Viidiyoo mucattiin minyoot jedhamtu hiriittiin gaaddisee gadhiifti sana argitanii jirtu jechuudha. Viidiyoon sunis ijoolleen baay'een arguu dhiisuu dandeessanii ijoolleen hedduun illee immoo arguu dandeessanii viidiyoo hedduu garaa nama madeessu hedduu nama aarsudha jechuudha. Mucattiin kun sammuun sirrii hin jiru jechuudha. Nabiilillee egaa akkuma beekamu kaleessa haadha gaaddiseef muratee ajjechaaf deemeeyyuu jechaadha. Achi meeseejii wayii seennaafiin waan meeshaa ittiin ajjeesuu dhaqe sanallee shuguxicha illee achuma kaa'ee badee gara bu'ellee hin beekamu jechuudha. Haga sa'a kanaatu viidiyoon ni gadhiise takka illee nagarree. Akkuma beekamu gaa bilbilli isaallee ni hojjetu yoo namni ni hojjetu siniin jedhe namoonni hedduun namarraa hin fahamtanii sagaleellee keenyee fi WhatsAppiin illee imoon illee sagaleenis deebi'aa hin jiru. Hundaafiyyuu rabbiin keerii haa godhu jedha du'aa godhaa jechuu barbaada. Asirratti wanti xiqqoo keessa kiyyanatti dhagaa ilmoon dubartii kamuu oguu miidhamtu hedduu nama aarsa dhugaa jechuun mucattiin kun aarsaa hiriyaa ishiitiif jecha deemtee mashaakila kana keessa galtee jechuudha. Hagammaa kanayyuu gaaddiseen asirratti dhiifamallee itti kolfitii jechuudha. Waan nama kolfisiisu tokko hin jiru. Wanti kun guutuun ka'umsa haadha kee akka ta'e hin dagatiin jechuu ni barbaada. Kun hunduu ka dhufe haadha gaaddiseerraayyuu jechuudha mashaakilli kuni. Kanas ta'e sanis ishiin egaa akka jechaa jirtutti daa'imman kiyya kana waan nagaannaa fideefiyyuu haa galatoomuu bultuun jechaa jirti. Silayyuu maal gootaree hati maal rakkattee maaltu sitti hir'atee mucaan ilmoonsaas hati manaasaas jalaa badanii jiranii. Waan egaa risaalaan sun waan qabattee dhuftellee hin beekne meeseejiin naa ergame jedhee mucaan kaajjechaaf dhaqe huma dhiisee deemee jechuudha. Inshaallah keeriidhaan asaa deebi'uu jechuu barbaada. Egaa asirratti maal jechuu barbaadanii namni kun hiriyaa yeroo kanaaf jedhee of miidha. Akkasuma egaa mucattiin kun sammuun tuqamee jira jechuudha gabaabumatti. Yaani yaamroo cinqat እንደያዛት ሰው ናት jechuudha. Cinqama sammuu qabdi. Namtichi achi afaan hidhatee itti yaabee ammas deebi'ee akka nama gaarii of godhaa jira jechuudha. Mucattiidha yoo dandeessan dawaa bitaa fi yookiin immoo iddoo ishiin itti bashannantee iddoo ishiin waan keessa turte sana dagattu geessaa bashannansiisanii isiniin jechuu barbaada. Yookiin immoo akka amantaa ishiitti xaballi yoo jiraate xabala bira geessaa ijoolleen hedduun sheeka bira geessaa jechaa jirtanii ishiin amantaan ishii musliima miti kiristaanaa natti fakkaattee yoo dogoggoruu baadhee musliima kan taane garuu dhibbaan dhibba ittiin beeku. Sanas ta'ee kana musliimas taate kiristaanas taate intala namaati.
Oma rakkoo takka hin qabu jechuudha. Isaan wal jaallatanii hiriyaawwanii mana abdiillee wal qabatanii nagaadhaan waallee osoo hin balleessin bahanii ammoo mudannoon kun guutuun karaa haadha gaaddisee itti dhufe jechuudha. Ishiin gaaddisee biraa hin hafu jettee mucattiin akkasittiin amma sammuu ishee akka dhabuu geessutti jechuudha. Amma ishiin kan jechaa jirtu hagatu meeshaan mana Nabiil ture sun meeshaa kiyyaa mana sanatti na deebisaa jechaa jirti jechuudha. Akka waan isaan meeshaalee irraa fudhatanii akka waan meeshaan shillee jalaa hatameeti jechuudha. Meeshaa miti sammuun ishiitu hatamee jira. Mucattii kana dhugaa dubbatuudhaaf hedduu tokko garaa nama nyaatti biyyaan baati. Hojjetattee maasii ishii jijjiirattee dhufte malee mucattiin kun azaaba biyya kanaa keessa galuu miti ka dhufte ture. Egaa hireen nama kanaa waliif hin beekamtu rabbumatti hiree namaa sirreessaa. Hireen keessan yoo badees egaa alhamdulillah jechuudha malee wanti jedhamu takka illee hin jiru jechuudha. Ammallee namtichi mujrimni sun hin ifataan mucattii jechuudha. Inni fatinaani rabbuma sodaadha ofirratti mucattii kana ka haftee hin maraachinaani amma nagaa hin jirtuuti. Ka haftee immoo hin maraachinaa kunuunsaanii taphachiisaanii waan ishii bohaarsu godhaa malee akka maraatutti fudhattanii maraatuu fi sareen yoo ija keessa laalan tolama maal jedhayyuu namtichi mindari wallaahi waan hin taane qaaqaa jiranii. Kanas ta'e sanas rabbillee isin gaafata namnillee isin gaafata borummoo tokko as ba'ee Oromoon nama qala Oromoon nama nyaata jedhee maqaa keessaniin nu balleessuu hin qabdanii akkuma Oromoon haammataa ta'e akkuma Oromoon ilmoo namaa kana kunuunsa jennee nullee nama namaa jaallannee ambas kamis ofitti qabnee wajjin jiraataa jirru kana mucattii kana waan ishii bohaarsu waan ishii bashannansiisu waan sammuu ishii duratti ishii deebisu gochuu malee gamaa gamasii itti iyyaa jirtan dhugaa dubbatuudhaaf kaan asitti kaan achitti yalaa itti wacina namni fayyaan kun yoo waca namaa dhagaye ofiyyuu deebi'ee akka maraatu godhata jechuudha. Kanaafiyyuu itti hin wacina ishiin sababa haadha gaaddiseeti mucaan kun kan akkas taate jechuudha. Sodaarraa kan ka'e rifaaturraa kan ka'e namni kun yaani afaanuma kana yoo walii hin galin namni nama sodaata dhugaadhaan jechuudha. Nullee akkasuma gaafa biyya hambaa kana dhufnu yoo waama nagaa nutti qaaqan akkam rifanna akkam ofirratti eegna waan kan akkasuma jechuudha. Mucattiin kun biyyaansa afaaniin hunda isaaniitiin waliin galtu haadha gaaddisee faana xiqqoo walii galanii malee bultuun fa'aa faana walii hin galanii jechuudha. Inni garuu nama hammeenya godhellee miti. Mucaan sunis baay'ee dararamaa ture. Namtichi sun waa hedduu isa godhaa ture jechuudha. Namtichi amma nama nagaa fakkaate akka nama keerii dalagu nutu dawaa godhaaf nutu akkas godhaaf jechuudha. Of jajaa jiru jechuudha. Nama guddaallee dhiifama asirratti baay'eetti dubbatus hin barbaadu. Garuu namootuma gurguddaa jedhan namootuma kabajaa qaban jedhan haadha gaaddiseef namticha kanatu ijoollee kanallee kanaan ga'e jechuudha. Gaaddiseen sanas ta'u kana goggogdus gurraachoftus huqqattus akkatti as ba'uun ishee alhamdulillah haa jettu kunoo mucattiin hambaa maraattee jechuudha. Gabaabumatti sammuun sirrii dalagaan jiru minyooti jechuudha. Rabbi haa laaffisu jechuudha. Bas waan jedhan takka hin jiru wanti magaalaa kana keessaa hedduu nama dhiba. Innaanis akkuma isiniin jedhee yoon isaan argachuu danda'e gargaaruu ni yaala. Yoon argachuu hin dandeenye immoo akkam godhaa isaan kana immoo ani dhuguma dubbatuudhaaf bakkuma isaan kana manuma isaanii sana hin beeku. Ani immoo asis achis deemuu ni sodaadha isiniin jedhee jira. Dhiifama naaf godhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Asumaanis immoo waan xiqqoo takka kaasuu barbaada. Addee Magartuun YouTube haaraan as baatee jirti jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii jireenya abdii keessaa bahee jira jette yoo dhugaadhaan karaa keeriitiin baatee jiraatte rabbiin ammallee karaa qajeelaarra si adeemsisuu jechuu barbaada. Asirrattis immoo waan si gaafachuu barbaadu tokko ni jira. Ofii keetii baate malee mucattii zaalikaama maal jedhamtu sana bakka buufattee baate yoo dhugaadhaan abdii yaadde yoo dhugaadhaan abdiif quuqamtee nama nagaatti deebitee nama keerii yaaddu waan najisa jaartii hajjii kana keessa yoo hin jirre taate zaalikaa sana mana sana baasiisiin jechuu barbaada. Mucaan qajeelloodhaan ilillii haa fuudhuu jechuu barbaada. Amma asirratti afaan bareeffatanii as bahanii akkas jechuun faayidaa takka hin qabu. Namtitti ammatti galchite haarawaa kana irraa baasi. Yoo dhugaan abdii yaaddee jireenya isaa keessaa baatee siin jechuu barbaada. Obboleettii keenya Magartuu akka jettutti egaa odeeffannoon tokkollee akka nu ga'ee jirutti an jireenya abdii keessaa bahee jira.
kana duraatu rabbiin naaf haadhiisuu sujuuda bu'ee rabbi kiyya kadhadhee rabbitti deebi'aa jechaa jirtaa ni dhageenyaa oduuka yookiin toftaa fayyadamtee ammallee waan biraa balleessuuf deemtaa yookiin dhugaan rabbi si jijjiiree siif rabbitu walitti qaba. Waan abdii kanallee keessaa of baasaa jira. Isiniin kunillee itti aartanii yeroo baay'ee ni argaa koomantii isin barreessitanii dubartoonni akkamitti sitti roorriftii yaa haadha sabkee barree Sa'idootti mucaa kana sheeka biraa geessuu jettanii jirtanii Sa'idoonis egaa waan callisee takka hin jiru kaameeraan duubatti waa hedduutu sirreeffamaa jira inshaallah biiznillah. Namuu gara isaatti deebi'ee waan isin gammachiisuun as baa jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Kanas ta'ee sanas aniin kun egaa nama gartuu shakkeen jira. Mee warreen akka kiyya shakkii qabdan asumaanis koomantiin naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Maaliifuu amma nama nagaa taate nama kunoo maal jedhee isinitti miskiina daangaan qabne kana taate dhuftee jirti jechuudha magartuuni. Akkamittiin daqiiquma kana keessatti yookiin jireenya abdii keessaa baate ka jedhu gaaffinatti ta'e akkuma isiniin jedhamu amma haarawaa jirtu kun ilillee akka maleetti dararaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma jedhe gama gartuu yoo viidiyoon kiyya kun si qaqqaba ta'e dhugaan abdiin nama yaaddu yoo taate zaalikaa mana sana keessaa baasii siin jechuu barbaada. Maaliifiyyuu situ zaalikaa fideenii jechuudha. Nu zaalikaa kabeenyu karaa keetii waan natti jechaanii turtes ragaan viidiyoon hin jira. Ilmihim waan baay'ee qaaquun namatti ulfaata. Rabbiin mee keeruma haa godhu jedhaati du'aa umanuuf godha yaa ummata keenya. Akkuma isiniin jedhe bultuun faallee minyoot faallee gaaddisee faallee hunda keessaniifuu rabbiin karaa keerirra sinaa ofuu waliin nyaatina. Nama hambaa maal kumanna nuyyuu ofuma deebinee wal nyaataa jirra. Kabajaa ofirraa buusaa jirra. Namni aganuu jibbuu namni aganuu arrabsutti hunda keessaniif egaa rabbiin waan sirrii waan qajeelaa irra isinaa oofu isiniin jechuu barbaada. Aniin kunis isin mufachiisuu danda'a hunduma keessanuu jechuudha. Hordoftoota kiyyallee yoon isinitti balleessina of galcha hammeenya takka keessa kiyyaa hin qabu. Nama kamiifiyyuu immoo keerii malee sharrii hin qabu isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha.